niftiisa duuba ilmi namaa maaluma cinqiinsa maaltu isa galchee waan hin beeyne keessa an hatti rakkaadhu tiyya anaaf dhiisa yoo jaalala dhuftan an hin fedhu gorsa nadiisa nadiisa yaadhiiroo nadiisa waan hin fedhin jaalladhe waan hin fedhes nin dhiisa nadiisa nadiisa nan tuqina nadiisa tan hin fedhin jaalladhe tan hin fedhes nin dhiisa. Garin ilma namaa waliin qabuchiisa kan ilkeensa adii hin beekan garaasa namni wal jaalatu gaariitti wal gorsa anis irraan hafu if hammeessu dhiisa an hatti rakkaadhu dhiisii anaaf dhiisa yoo jaalala dhuftan an hin fedhu gorsa nadiisa nadiisa yaadhiiroo nadiisa waan hin fedhin jaalladhe waan hin fedhes nin dhiisa nadiisa nadiisa nan tuqina nadiisa tan hin fedhin jaalladhe tan hin fedhes nin dhiisa. Rakkoon namaa hedduu hin dhumu lakkooysaa qofla deema malee hedduudha rakkoonsaa garaa namaan beeytuu madaa keessa ciisaa si wajjin dhalate ta'uu sobballeeysaa tani naan jaaladhe taatullee bineensaa ta jaalate ana kan dhabaniif ciisaa na dhiisaa na dhorkina ciisaa waan feetan haasaawa waan feetan hasaasa tani nan jaaladhe qofa anaaf dhiisaa maaliif if darartan maaliif dabdan ciisa jiruun tiyyaa tiyyaa mee maal qabdan keessa an hatti rakkaadhu tiyya anaaf dhiisa yoo jaalala dhuftan an hin fedhu gorsa nadiisa nadiisa yaadhiiroo nadiisa waan hin fedhin jaalladhe waan hin fedhes nin dhiisa nadiisa nadiisa nan tuqina nadiisa tan hin fedhin jaalladhe tan hin fedhes nin dhiisa. Tani nan jaaladhen faaya garaa keessa tanin hin jaalannes irraa hin fitiisa